fudhanne amantii keenyaafis nuufis waan gaariidha deeyyaadha waan ta'eef badalay warri maqaa muslimaa baadhatanii jirtanu shamarranis taatanu dhiiras taatanu koomintii namaa jala deemtanii maqaa muslimaa baataa yoo akkam ta'e nama arrabsina namni wanti inni aaru anama fakkeenyaaf kiristaanni tokko yoo ana waa dubbatu waa'ee amantii irraa isa ta'u waa tokko yoo dubbadhu dhufee na arrabsu hin aaruwan maaliif waan hin beekneef waa'ee kana irratti nuti yoo wal arrabsine wal xiqqeessinu namatti dhagahama ijoolleen keenya kan isinirraa eegamu amala gaariidhaan husnal khuluq kan jedhamu amala gaariin waan gaarii ofitti koomintii jalatti isinirraa eegna jechuudha yoo tiiktookii dhayxan yoo feesbuukii dhayxan kan nama arrabsu maqaa kan keessaniin baay'ata dhugaa walitti himuudhaaf yoo ta'e numatu wal arrabsa numatu wal xiqqeessa numatu miira keessa wal galchee waan hin taane wal dubbachiisa waan ta'eef amala keenya habareeffannu husnal khuluq kan jedhan wal gorsuudhaaf yoo akkam ta'e liivii irratti isa ta'u naman arrabsina isinirraa hin eegamu isin ummata nabi Muhammad alayhi salatu wassalam kabajamtoota shamarran dhiirris maqaa muslimaa baadhatti yoo hammam namni si arrabsillee amala gaariin yoo qabde namni sun deebi'uu danda'a yoo arrabsite oo maqaa muslimaa baatte kun dogongora guddaadha naman arrabsin harraan booda isinii nama arrabsu arguun hin barbaadu tiiktookii irra mee seenaa kan nama arrabsu alimaa maamoo faaxuma dhugaadha kun abduseen waan muslima ta'eef hin dhoksu kan arraba warri kaa yoo ati arrabsitellee ana amantii jira ajajuuf miti akka isin irraa barattanii sirrooftanuufan yoo ati arrabsitellee waaqayyo dhiifama siifa godhu waaqayyo antini asii haa godhu jedhu malee arraba sin arrabsan yoo ati arrabsitellee isa ofii dhufanii koomintii jalatti afaan badaa maaloo kan jedhu maal nuti amantiin keenya muslimaa amantii keenyaaf lubbuu keenya kennina rasuula keenya jaallanna jedha maaliif immoo rasuula jaallachuun bar jaalanta biddeena faarsiteef namni beelan ba'u jedhee bar raayyaan rasuula jaallachuun jaalala hin ta'u afaaniin waan isaan ajajan waan isaan irratti nama ka hojjedhaa jedhanii ka yoo hin hojjenne rasuulan jaalladha am muslima amantii kootiifan du'a jetta taanaan waan gaarii hojjedhu muslimarraa waan gaariitu eegama koomintii namaa jala yoo dhaqxe yoo namni waa balleesse amala gaariin gorsi batalay warra kiristaanaa fayyala dhayxee gaafati arrabsitu maal sirraa barata kara kan kee dhufuudhaaf bar namni amala gaarii sirraa barbaada warri amantii biraa hordofan yoo sirraa amala gaarii hin arganne yoo ati haala gaariin ofitti waamne amantii isa kamiree amantiin keenya bar amantii husnal khuluqiitti nama ajajuudha amala gaarii dura ofii amana kee sirreeffadhu sana booda amantii keetiif du'uudhaaf of karoorti otuu ofii keetii mana keen qulqulleeffatiin amantiin koo akkana jedha amantiin koo akkana jedha soba kun an dhugaan sitti maan amantii jaallachuudhaaf irratti ofii otuu istinyaan godhatiin sobanii inni wal adda dura seera isaa guutaa amantiin keenya maal irratti nama ajaja nama arrabsuu nama ajaja bar amantiin keenya jabaadha nama hamachuu nama arrabsuu dhiisii waa'ee namaa duudubbee nama hamachuunuyyuu akka nama foon namaa nyaateeti namiima jedhama waan jabaadha bar seera isaa utuu hin guutin amantii koon jaalladhaa wuxxifachuun never hin danda'amu maqaa muslimaa baadhaamu maqaa bareedaa Aishaa Faaxumaa jedhu baadhata Muhammad Ahmad jedhama maqaa bareedaa kana baata gaafa nama arrabsitan namni ittuu jallata malee namni karaa kanaan dhuguma amantiin kun akkanatti suutumaan nama gorsu karaa gaariitti nama waamu maaloodha amalli jara akkam namatti tola kan jedhu yoo isin irraa hin baranne eenyurraa bara eenyu nuti bar dhaloota nuti dhaaltota bar dhaaltota nurraa waa dhaala deema ilmaan keenyas yoo amantii kan keenya irratti jabaanne amala gaariidhaan nama jajjabeessaa deemne namni nurraa waa barataa deema dhugaan jirtu kana waa tokko dubbachuun barbaada waa'ee dhuma amala gaarii kana irratti waa'ee mucaa an sila irraa dubbadhe sanarraa gaafa dubbannu waa'ee dhiifamasii waa'ee maaliisii ustaazotaa wajjin dubbanneerra keessaan waan hin dubbadhe anis poostii sana kaaseen jira dhiifama godhamuufii qaba waan jedhu irratti an akka yaada dhuunfaa kootiiti malee amantii muslimaa yookiin intinii bukka bu'ee otuu hin taane akka dhuunfaa kootiitti intalli kun yoo dhiifamni godhameef rasuula arrabsite alayhi salaatu wassalaam rabbiin arrabsite rabbiin kan ofii irraa kafalachuu danda'a yoo rabbiin toobattee kara deebitee bor nama gaarii ta'uu dandeessi intalli har'a jallatte kun akka yaada dhuunfaa kootiitti islaama bakka bu'ee otuu hin taane kanan jedhe kalaas dhufanii ustaazonni gurguddaan keessaan abdus akkana namni akkuma dhiifamni godhamuu qabu tarkaanfiin fudhatamus jira jecha jedhu ragaa wajjiniin hadiisa keessaa gaafa isaan naa dhiyaatan hayyee kabajamaa ulfaadhaa jedheetan an akka yaada dhuunfaa kootiitti hin kaase wanta kana amantiin keenyas dhiifamatti nama ajaja
amantiin keenya nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam rahmatan lil alamin jedhamanii ergamanii waan ta'eef akka yaada kootiitti kana dubbadhe malee ana amantiin kan koo akkana maaloodha jedheef miti. Garuu waa'ee kana irratti gaafan deebi'ee dubbachuu barbaadu waa'ee intala sana irratti TikTok irratti dubbatte dhugaa jirtu walitti muudhaaf warri miira keessa galee intala kana koomentii jala deeme anchi islaama idelleshim simishin qayyiri anchi islaamin ati wakkii maalo amantii kee jijjiiri jedhee arrabsu numa. Dhugaadha kun walitti soba sobuun hin barbaachisu. Nu'uma isaa asirratti nama arrabsu gowwaa maaloo jedhu kanatu achirratti illee jala deeme intala itiin hin beektani duraa nama arrabsuudhaan intala maraatu miira keessa jirtu dhayxanii koomentii jalatti maaltu isin dhibe yaada see dabarfattu dhuguma ofii keeti nama abbaa of xiqqeesse diinni kabajuun hin ta'u dabar nama of garafee dhukkubbiinsaa isuma gaafatu malee eenyuun hin gaafatan. Ati dhayxee nama xuxxuyxee miira keessa galchitee gaafa mucaan deebii aarii sanaan sii deebitu yeroo sanatti intini jettee booda dubbachuun ofii kee balleessite dhugaan jirtu kan jala mureensitti maan waa'ee mucaarraa dubbataan jiru warra koomentii jala deeme anallee haa ta'u kan miira keessa na galchu ummatuma kooti an jedhu intalli najaati jedhamti maqaan isii kan immoo jala deeme anchi hiji musliminati wakkiim እንደዚህ ነሽ maaloo jedhee daawaa kana muxawwaa gogaa jechuudha kan itti godhu ijoolluma keenya dhugaan jirtu kana fudhadhaa. Kuno la warra nama arrabsu kana koomentii jalatti kanaafannis hin gorsa nama arrabsina dhaggeeffadhu bar dhaggeeffachuun bu'aa siif qaba dhaggeeffadhu cal jedhi yoo dhaggeeffatte irraa barrata inni isa haasa'u irraa isa dhaggeeffatutu irraa fayyadama inni haasa'u akka nama aannan ilmuuti inni dhaggeeffatu immoo akka nama aannan ilmame sana dhuguuti dhugi cal jedhi dubbii yoo dhugumaa feeta ta'e nabiyyi keetiif quuqamta yoo ta'e waan rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam irratti nu ajajan irratti jabaadhu hojjedhu nama itti waami karaa khayriitti malee arrabaan hammeenyaan goota taanaan diinii kan keetiif uyyuu amantii keenya babal'isuu irratti uyyuu nama karaa gaariitti karaa dhugaatti jallinarraa karaa khayriitti waamne yoo ta'e amala gaarii hin qabnu taanaan maal ilaalee dhufa namni maal ilaalee karaa keenya dhufa akkamitti akkana wal arrabsiti ijoolleen akkamitti akkana wal xiqqeessiti nuun jedhee bar nurraa fagaata namni. Dura ofii keenya mana keenya qulqulleeffannu nuti wal gorsuu qabna wal gorfannee wal jabeeffannee mana keenya qulqulleeffannee gabbaanee amantiin keenya nuti qulqulleeffannee jira nama dhufe nu tuqe yoo jenne dhugaadha oduu kan keenya qulqulleeffatin afaan akkuma maxragaan hin xaragatiin TikTok irra koomentii jala deemtee nama arrabsaa nama xiqqeessaa amantii koo akkana ta'e amantii koo akkana ta'e jedhe no dura ofii fofa qulqulleessinu gaafa of qulqulleessiti amantii kee seeraan nama hamachuurraa nama arrabsuurraa waa hundarra jette waa tokko dogongorri tokko hin jirtu dhugaa jirtuun si himaan dhugaan dogongorti tokko hin jiru rasuula yoo jaallatta yoo ta'e waan isaan irratti si ajajan irratti hojjedhu hundi kan kee warri hadha afaan bantee jettu bar warra sirba banattee jechuudha qamisii asirraan ol babbaqaskitee maqaa muslimaatiin daansii balaa buuftaa ooltutu hadha quuqamaa jabaa ta'ee balaa buusam TikTok irrattis hin beekna hunda keessan Facebook irrattis hin beekna bar hunda keessan namni hamma kana dhugumaan quuqama amantii isaa qabaatee akkana dubbataa bar yoona nama 5 hin geessu bar hundinuu warruma qamisii babbaqaqaadha waa'ee ati maqaa muslimaa baatte akkas ta'urra warra waa'ee amantii kana utuu hin beekin ta'etu irra kabaja qaba dhugaa dubbachuudhaaf amantii kana beekte am muslima ofiin jedha ofii keetii akkas ta'a jechuudha dhayxee gaafa waan akkanaa gootu baay'ee tokko nama gaddisiisa of yaadadhaa arrabaaf oduu hin taane akka nuti of yaadannuuf wal gorsaa deemuun gaariidha bar cal jenneetuma ati gaarii jirta nuti sirriidha jennee deemna taanaan bowwaatti wal galchina akkuma deeggartoota abiyyi kana harkuma rukutuu qofittiidhaan duuka fiigna yoo ta'e duruunfannee duuka fiigna yoo ta'e bowwaatti wal naqna yoo immoo dogongora kanarraa arraba keenya qoxxobachuu qabna wal gorfachuu qabna wal xiqqeessuu koomentii jala deemtanii nama xiqqeessitanii miira keessa nama galchinaa jennee isin gorsinu isinitti himna jechuudha nuti isinitti himna nuti isinitti himna nuti eenyuun uyyuu galchina ivaantii ergadhaa an eenyuun unan seensisan ergadhu mubaarik yaada maalii dabarsu ani ustaazotan barbaadaara warra yaada dhufanii dubbachuu barbaadan ustaazan barbaada malee waslaataa aktiivistii dhuma Facebook irraan tinee dhufee maal haasa'u fayyuu natti ergatame maal haasa'u ustaazan barbaade ustaazota fidaatii dhufanii ummataaf ifaa godhan waan kana irratti ergadhu hin ergatanu maali rakkoon jiraan hin sodaatu bar sobanii endini jedhu ifaraallu maal isaa kiloos inni jedhu maal min ማለት ነው ክሎዝ ክሊር ሪኩዌስት ሼር ጎዳ ከናፉ
Kanaafu ummata kiyya kabajamoo dura of qulqulleessa keessan qulqulleessa nama arrabsuu dhiisa ofii keenya gaafa seera amantiin keenya nu ajaju guuttannee kaane warra kaan irraa dubbannaa jechuudha. Waa lama ammas ittiin dabala amantii keenya namni jaallatee amala keenya laalee dubbisee akka dhufu yoo barbaaddan amala gaariidhaan waama karaa gaariitti waama ummata kana dukkana keessaa baha akkana amantiin keenya bareeda akkanaati akkanatti nama gorsa wanti nuti akkana goonuuf akkana yoo jennu namni baay'een of jijjiiree amantii dukkana keessaa karaa dhugaatti bahuu barbaada. Yoo nuti ofii keenya jaamaa taanee jaamaa harkisu taaneetuma wacaa ooluu qofitti ta'e namichi dheengadda Ameerikaatti rasuula keenya arrabse aguumaa maaliimoo maal jettan bulguun otuu dhuguma isin na dhibdu bar maali wacni guyyaa 3-4 dhaabbate kun namichi kun kunoo hammas harra isa hadhaa ammas beekan gullumaa wajjiniin ol baheetuma akkuma sanatti daratii isaa naffa'ee jechuudha haasaa oole dhukkeerraa haasaara sodaa tokko malee seeratti dhiyeessina maaloodha waca guyyaa 3tii waan dhaabbatu gadi baatanii naasayna. Yoo dhuguma hojiin argisiiftu ta'e namichicha dheengadda awwala gabbahee miidiyaa irratti arraba haddii kanaatiin rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam arrabse aguumaa baay'isaa harrallee liivii irra gabbahee daratii isaa naffa'ee dubbataa jiru seeratti dhiyeessaa amantii achi keessa bar hin jirtanuu musliimoonni Minisootaa keessa Ameerikaan jirtanuu moo fakkeessuudhumaaf miidiyaadhuma irratti gabbaatanii yaazuu hin liqaqun. Rasuula jaallata fidaan ta'aaf lubbuun koo fidaa ta'u jetta lubbuun si marartee naan taataare kunoo bira jira Ameerikaa jira dhaqiitii akkuma fidaa rasuula rabbiitiif ta'u barbaaddu jihaada dhaqiitii addini godhi kam lubbuun kee si marartu dhugaa diina qabaa gadhiisaa jetta yaa ijoollee koo ana nyaatu miskiin ana nyaatu anamma warri narraa dubbataaru warra dhugaan amantii isaa jaallatu qofaan ilaallatu dubbiin koo isin kabajamaa amantii keessan irratti jabaadhaa ijoollee Minilikii fi Abiyyiif jecha of wallaaltee amantii si dagatte qofa laallata dubbiin koo. Kaan immoo hunduma walitti qabee arrabsaara jetta taanaan boolloo harree seenta yoo barbaadu hunda walitti hin qabuwan nama amantii isaatiif kabaja qabu siyaasa keessaa bahee gaafa maskiinni gubatu maaliif maskiinni gubata jedhee maskiidaaf quuqamu nama gaafa ustaazni maskiida keessatti ajjeefamu sheekni jaartii wajjin ajjeefamu gabbahee maaliif sheekni ajjeefama jedhee amantii isaatiif dubbatu kabaja guddaan isiniif qaba ulfaadhaa. Garuu gaafa deeggartoonni jaraa gabbahee yoo Abiyyi mo'atame nabiyyiin isin jiru amantii wanti jedhamu hin jiru an kana booda akkana jed hin dubbanne gaafa tokkoon si gabbaate harroo ajaddaa argatan gaa waan Oromoo qoodi waan bicuu si yaadan jaraa babal'isuuf Oromoodhaaf gabbahanii daratii naffa'anii duqeetullaa isiniin jira Abduseen maal isii wanti erbee wayiidha. Argitanii ilmaan diqilishii gaafa jedhu diqilish naachoo axxaaru marmiru gaafa marammarte Abduseen dhugaadha bar Abduseen kun rabbumti dhugaa irratti isaa turte du'aa inaa kadhattaa warri Abdusee kan nanti jettan an dhugaadha warri amma abbichuu koo jette onnee kana goote onnee irra keessa kun gaafa takka jettee jette suuraa mana keessa daraddartee jechuudha sanni lippistiikii dibatee jiru kan abbichuu koo antee yenee geetaa yaala antee maanaalleen antee koo ndazine jettee kan isiin itti intini gootu arguuf teessu amantii maalii qabdi yoo kun dhugaan jirtu kana ay Khalid jedha ay Khalidiin baa la ilaha illa Allah nabi Muhammad rasulullah Khalid jedha ana arrabse maqaa bare kanaaf maqaa keessan gabra gorgis gabra maalit ilma Minilikka maal jedhamu gaafadha Khalidin moo Khalid ibn Walid qisa ana nyaatu barakana keessa salphate maqaa bareeda kana maqaan sahaabota asitti bade kuno maqaa babbareeda kana maatiin itti moggaase ilmi koo muslima guddate akka Khalid ibn Walid itti diini isaatiif jecha jabaa ta'e naaf intini abbaan itti cinqamee jilbaa luqqee argate garuu ni koomentii Abdusee jala deemee Khalid jedha afaan badaadhaan nama arrabsa ay abbaa keetiif hangadde otuu gaafa si dhalachu yookiin baarzaafii guddaa tokko fuulduree mana yookiin waddeessa wayii dhaabee guddiseera ta'e yookiin harree tokko guddiseera ta'e harra bishaaniin fe'ataara jechuudha maqaa kan kee Khaaliditti moggaasee dhalchuur jilbaa luqqee halkan meeqatti cinqamee si dhalchuur maqaa Khalid jedhu sitti moggaasuuf otuu harree guddaa wadala tokko bitee jechuudha yookiin sabiyyiisi guddisee harra minaaniin fe'ata baaburatti naqata harra sila harreen sun ba'aa guddaa buusaaf abbaa keetiif maqaa kana baattee nama rarrafin habt
waddeessa wayatu dhaabbate hadha waddeessni sun guddatee xawlaa ajaa'ibaa baaf abbaa keetiif ati bu'aa tokko illee hin buuftu ofiis hin taatu abiyya biyyachuu mal nama arrabsu mal maqaa Khaalid abbaan kee akka Khaalid ibn Waliid naa ta'a jedhee sitti moggaase illee hin balleessaa taate nama arrabsin maqaa kana baadhatte wantiin awwala silaa isinitti maa ture kana bar maqaa muslimaa baattee eessayyuu ta'e nama arrabsin gaafa hin jedhu nama arrabsin shamarran muslimaas taate nama arrabsin maqaa bareeda akkanaa baadhatte harram minilikiif jechina miniliki oromoo shawaati us yaa kalbiidhaati tokko laa ilaaha illallah bakka dubbiin baddeetti kuno ani meera bar innin jedhe oolaan jiru jarattiin waaqa godhattee itti sagaduun ooltu minilikiin akkuma minilikiin amma oromoo abbubbutuu fi suuta jettee immoo minilik bar akkana muslima ture sheeka jabaa ture muxawwaa jettee nutti muufe ture warra amma abbubbutaa jirtu kun suutumaan wayyo abdusee rabbuutu ummata kanaa wajjin rakkise لا إله إلا الله نبي محمد رسول الله لا إله إلا الله نبي والله ور أبيك أبيين ديغرتنو موتما ظالمة من لكين ديغرتنو إسن أمنتيهن قبدنو نأمنا توك أمنتي وين بكم بوتنو أمنتي ور كادسن الله ور سياسة كم رابطني ديني كيسني وكم تنو ألفات دا كبجما كبرولين نيغسولين شيامة نورولين ور سياسة كم رابطني غافا أستاذني أجيفم غافا مسكين نغبتو gurbaan mootummaan nuti abbushiin kana maaliif maskiida gubattanii mormitu yoo ta'e isin diinii keessaniifis hin quuqamtu oromummaa keessaniifis hin quuqamtu kabaja na biraa qabdu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقوموا إمو جت لا إله إلا الله إسين إسين إمو جمّتشو ما جتشو إمو جمّتشو يد هجي يمين لك هو تكذي دوكين ما لجاوا فانو رموتي نجلة بريتي تاد كلب حتى نما الرفسان نما الرفسون اللي يرغني سي ببولي ورا كومنتي كان هجي شو ما ددب هجي كان فيسبوك يسر يمين لك لج من أباش تمتعلش دي كومنتي يسر إمو مالي جتيسا من أباش تمتعلش زي من أباش بيتي تمتعلش ميكي زي تقو رسولك إن يرتي نقابو سامي أكا أمني كنت تسقبا أمني ولا الرفس كنت تسقبيسا عليه الصلاة والسلام فداك أبي وأمي يا رسول الله قد تقو رسولك إن يرتي بوساتي أمني كن شيطاني إيه كيسابا ورم انتني ركان جرنون تسقبا رسولك يرتي صلوات بوسمي ماليف غافا آرتو غافا مال جتو رسول الرتي غافا صلوات بوفتو كيسكي غمتشو أرغت شيطان اللي إيه تباتي كومنتي كان جلا الرتي بوسا بريسا والله رغان سنين جد هني ينيبو أما غافتي مقا رسول الرتي صلوات بوفتي إيه تباتي يمون ديسي ور إجول من اللي كجتي أفهم بناتون ديسي لا إله إلا الله يا ربي كو أتول لبون جروا ميك أنا أرجع فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله إيشي ربي تنسل بس والله ما كان ببريدا بعد التيمو Hanan aman Rabbi jadi Hanan jechuun sila maqaa muslimaa keessa jiru yoo muslima taate Hanan Jamaal jetta maqaan Hanan ta maali maal intalo ati maqaa Hanan jechuun maal na al-kashkash ويا ابن زيقية maqaa kana baba yaa rabbi girrisaafit yetti kuno ijoollee min illi goodarri irraa guurtee fiddeen oromiyaa keessa dhaalchiftee wajji dannasuu fi lummuuxiitiin hin dhumnu nuti yoomuu hin dhumnu rabbiin isin fixa malee akkuma min illi akaakayyuun keessan du'e tottoree qurcaa'ee du'e isin qurcooftanii duutu deeggartoonni warri sirna isaa hawwitanu warri lummuuxiin girrisaan oromoo yoomuu homaan ta'u rabbi isin fixu malee qurcaa warri min illikiif jechannuu arrabsitan akkuma isaa qurcooftanii duutu na al-kabkab na al-shukshuk
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورد مالي في فاينتينا دي سلا شيخو تكن قلتين يا دول الرافد النتوري بر شيخ عبد الجبارين فاقل شمبر بعد سلا يا دبريدا نابر ريسني واهين تلارت تليفهم منا من كان جدو سنة أنا شمان بوست تشايو كاسه مالي في ورنا الرواب بيكانو يو وانت كن أكتر قد مقابل وانتف أنا كيا دوم فاقود يتندب بدي خلاص جرب مورينا الربيع كانوا وان كان دفني وان التاساني بوستي كان كاسون قبل إن كاسي لقاد أمو أنا من كبجة نمن الربيع كنا من الرجودة يا ده كان كو إبسط دي غافا يا نسام مو كان كو إنجفته نان كاسا بوستي سنس سرير قال توما أستاذ ندفتني وان الداتين نتمتني أكنا سير خون أكنا يتن قال توما عبد الحسين يوم أكو ما أجعلون جد أورموف قالي تقول أفكا عبد الرحيم كان جدو يا ربي كي أتي معلومة في مكابة بريدة كذا قلت عبد الرحيم لا إله إلا الله نبي عبد الرحيم كان جدو أفكا عبد الرحيم شرفو تي مما شرفو عبد الرحيم شرفو جتشود أبنى تفك أعوذ بالله يا ربي جول لي كانت أما رقم أمنتي تيب كوك أمتي يا أولتي على فيسبوك رد صبا والله ورب الكعبة صبدي أرجتني دبين كو أتون تورين دعام بابر هل صبدي جزين جنان وريكم من تجلا في فيدي يتكون أمانتي دا كو كم تيم هل صبدي بر هل صبدي وندي دي أنا عبد الرحيم جد أنا عبد الرحيم صرفو جد غارو أنت ندبتو إسن دبسا كومنتي كان أنغارو كومنتي كان يون دبسه صرفو جد أورمون غارو علم إيران تكو كمت إيران أكاس جد كومنتي بدا كسي برس ربي سياق أجل الله يهديك الله يهديك يا أخي يو رغم أفتاتي مك أنك عبد الرحيم تأي عبد الرحيم جتشون بر غربيتش مرر فتا رحمة جتشون أمالي مكا لا إله عبد الرحيم مكا رحمة بريدا كان باتي أكمل تكومنتي بدا كسي بريسي تقربا ربي سياق أجل يو أجل نافتي يو منافق مافتي أرديسي آغن وديرا يا بمچا مكان عبد الرحيم جرقون غربيتش رحمة ناسو نمافق أبو أمالي وانا كنا بريسا ما لدرا مقا مسلمان بات نتن غافنا الرب سوبر بدن مقا كيسان اكو من سنتمي بلاي نشي ور شمرن تاتن بلت اج ملسش اجولي ور غوندر را دوف مقا كسي مغافدا مالي مقا مسلماتي ننرفنا شمرنس يرمو ادا انتني ادانو بلت انتني وانا كسي كان دم بلاش غبر غورغيس وانا كسي يوم غافتني نعرفتن ننكبو غرو عبد الرحيم شعيب عبدي جيتو كان مغافتني هندفنا مالو نمت دغاما خطامي كبدات ام ريلي سوري يا ساجن البؤنن ور دغان كو سنيف غلان دبين كون سنيتي تولي باي الفادا شير ور غداتنس كبجما كبرولين بتام كبرولين بتام اجو امن مراتي سا مقام مسلما كو فتي دبو كان جلا مي وي والله بديتي بقى صبدي يچودا دبي كونا دغو فؤادين فاجرك اسجرك ويا مالجچ وعليكم السلام يا سيد اخي ويا مامي هجي لا والله دبي جما دبي كو دغا افوتو نجچ سيفدا ورغو يا سلانت دولتني عبد السبلسيته تكننا نجتن ان دغارو مرنجر واتكم بلسين kuno maqaan akkuma dubbadhe otuma nan qulqulleeffatin bakkee fiiguun hin danda'amu dura warra kana gorsa ijoollee hoolota gabbaate amantii keenya xiqqeessisiiftee ofii immoo dhuftee fiigde ijoollee sareetu walitti nama buufteedha dur jarri keenya gaafa mammaa kan warra kana of hin beekne kanatu amantii keenya xiqqeessa koomentii namaa jala deeme nama arrabse wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu os jedhi juunta jetti tokko la ilaha illa me maqaa warra na arrabsaaru naa dubbisa rabbiyaati naa dubbisa way fayyisiniin jedhe wayyaa koomentii jara naa dubbisa warra maqaa jaraatii wajjiniin piroofaayilii jalaas naa laala eenyuun akka ta'an inna allaha ma'ana wayne saalii huseen ilaanni kun ilaa ijoolluma hoolota innaka saalii huseen jedhu kun minilik goota jedhe tokkommoo situ naaf ta'a ayyee miskiin abdusee kalbi saalii huseen galatoom kan biraa ijoollee maqaa kana jijjiiroon irraa qaba kalbii ati sareedha malee namaa miti
Mujaahid Abdul Qaadir jedha Abiyyi fi maalo Abiyyi Ahmadi irra kaachuun kee rakkoon qabu dhugaadha wanti ijoollee Abiyyi irraa eegamu kanuma ustaaza keenya jaallatamaa Ahmadiin Jabal profaayilii sana irraa kaasi maalo irraa kaasi bro dhiifama wajjiniin Mujaahid Abdul Qaadir kan jettu kun yaa anaanillee rakkoon qabu ana arraba keessan nan danda'a garuu ustaaza keenya jaallatamaa ustaaza Ahmadiin Jabal gurbaa Abbushiin biraa kaasi Abbush ustaaza keenya kabajamaarra harka buufachee dhaabbachuu hin danda'u Abbush jechuun nama istinyaan godhanne nama ustaaza rabbiidha maskiida keessatti jaartii wajjin ajjeesu nama marzii ati garuu maqaan kan kee maqaa akkanaa baadhatte jechuudha ustaaza Ahmadiin Jabal profaayilii irra Abiyyi wajjin hin ka'atin maalo bro dammaqi ustaazni keenya nuuf qaaliidha ustaaza Ahmadiin Jabal Abbushiin biraa kaasi yookiin yoo dhuguma Ahmadiin Jabal jaallate ta'e Ahmadiin Jabal qofa keewwat yookiin immoo Abbushumatti citi sobdee wal jalan fafakkeessinii Abbushiif Ahmadiin Jabal wal biraa fardaaf lafa taraaraadhaan ati buutiidha yoo kanan beekne ta'e amantii kee yaallatte yoo ta'e bakka tokkotti citi nama istinjaan godhanne akkamitti harka Ahmadiin Jabal irra buufatee jiru profaayilii godhattee koomentii jala maqaa bareeda kana nama arrabsi taate Mujaahid jettaasa Khalid Mujaahidoota fuudhee bu'ee karaa dhaqee achi ka'ee wal qunname jaraan Musa ibn Amr Haaris achi ture duraan maqaa babbareedaa balleessite ijoolleen EPP ijoolleen EPP maqaa bareedaa akkanaa balleessite rabbi salphisee bara rabbi sin hafixu mal La ilaha illallah nabi La ilaha illallah na iyyisiis alan taa'ee sabeen በጣም ያዝቀኛል በእውነት አይ መቃጀራ ላሌቱ መንጉበጥ ማለት ማለት ወላ ቀጀልቹን እንደው ረቢ ሲነፍጡ ወኔ ወራ ኢጆሌ ምን ልከነ ጀለተኔት والله usjed habiba jetti tokko shamarrannatti fakkaatimu maani joo jilbaaba fa'i la ilaha kanaga amma inni amantiidhaaf quuqame balaa buusaa usjed tultullana koy profaayilii si garuu jilbaaba irra jira ka goofta yaa rabbi maalumaaf na azabde barakana jaarraa digdamii tokkoffaa keessa hoolotaa wajjiniin na uumte moo hoolota keessatti na uumte moo anatu hoolota keessatti dhalate moo jaratu dhufanii natti makaman yaa gooftaa kee tokko profaayilii minilik irra godhate maal jedha beeyta nama abdusee ajjeese birri Itoophiyaa 100,000 kennaafi maalo kaayiroo keessatti ergi birrichi rakkoon qabu namni na ajjeesu kaayiroo keessaa sii mijeessina haala mijeessina jabaadhu ergi birrii 100,000 sana na ajjeesu simmoo minilikiin biratti ergina achi yoo suudii jiraatte seddee jirtu minilikiin biratti si gaggeessine kaanii anko rakkoon qabu duuti koo laa ilaaha koy jilbaabarra keewwattee anaan akkas jetteen tan lamma kanaam rakkoon bar biltsiginnaa qofa warri amma gabbee wacuwan mee asuma jalatti ijoolleen oromummaaf quuqamtuuf amantii quuqamtu tokko kan na arrabsite hin argine warabbal ka'aba rabbinaaf ragaan hundisi ijoollee abbushiif sagadaa ooltu abbushiyye jechuu malee waa'ee ofiin beekane sobdee wamatti kenname fudhattee binti islaama ofiin jedhaa ooltu jechuudha fiishkaa na'al fiishkaa hin jedhaanan jara akkasiiti kuno binti islaami qoyme binti islaamis biqqoo na arrabsiti qoyme qoy minilik shawaa inni akkas jedhu kuno wallahi rabbi sin hafixu ijoollee minilik dhumuu qabdu sin and immoo likkii isin hin galcha kana booda isin itti deebi'eeraan kana booda abdussee arrabsine abdussee akkana goone dandeenya ofirraa dhaabnan jedhina an likkiin isin hin galcha nan dandeessanu maaliif waggaa 3 fayyaayyuu nan dandeenyan abdussee abbaa tamaan maali abdussee haadha sharaf maali ana yoo isin jechuudha ana fayyaa kan ko ilma abbaa tamam jechuu dhiisii abbaa tamam distii dhiisii ana fayyaa ko distii gootanii yoo isin burruusaan na gootan nan dandeessanu likkiin isin galchaan batala ijoollee biltsiginnaa baay'ee na sodaattuan isiniif dawaadha na dhaggeeffadhaa sirriitti isinitti maan akkuma abbushiin itti dhukkuba sammuu ta'e isinis hirriban dhowwaan na sodaattu waan ta'eef abdussee ilma abbaa tamaam distii abdussee haadha sharaf maalii abdussee maaloo abdusseen kuulloo abdusseen faaqii ana arraba yoo isin maal gootan achilunyam bakka kabbaad nama ofitti amanamummaa qabu kabbaad miizaan nኝ ታማኝ nama ofitti amanee dubbatu jechuudha kabbaad miizaan nኝ waa እውነት በጣም ደስ የሚል አገላለጽ ነው
ከባድ አገላለጽ jechuun ይገርማል jechuun ittiin of ibsu kun በጣም የሚገርም አገላለጽ ነው ይላል ወንድን እስኒን jechuu barbaadu garuu gaafa na arrabsitanu waa tokko dhaammadha maaliif kanumti immoo na arrabsaatuma immoo keessa dhaga'u gaarii nama lubbuun hin jirre faazariin kiyya anaa daa'ima waggaa 5 jiru du'e rabbiin rahmata isaaf godhu abbaadhaan nan arrabsina harmee kiyya jirti umurii si rabbinaaf dheeressu waan biraatiin ana kana waan babbaaddan godhaa sareena godhaan arrabsa garuu faazariidhaan nama lubbuun hin jirre rahmata kadhaafi anaa daa'ima waggaa 5 jiru wareegame rabbi kan jannataa isaa godhu sanaan dhuftanii nan arrabsinaa dhugaa jirtu kana annatti dhagaama gaafa isin wama hin beekneef jecha abdusee akkana jettanu an du'aayin godhaaf gaafa isin faazarii kiyya arrabsitanu jechuudha dhugaan jirtu kana miskiina wallahi ijoollee مسكين باية تكو غرانا نيات باية مسكان انتني نيات بلسقنا باية ركتة تيوان انتنا معرف ستو الأبدي Oromummaa keetii wal atuu ivaantiin galee gurbaa kana warabba lakaa bagalcheen gaafii tokkittiin gaafadhaanan gurbaa oromummaa keetii wal salii an nuti Itoophiyaadhaa jedhe situ naaf ta'a jedha gurbaan hoolaadha waan hin jedheef rakkoon qaba koomentii isaa dubbiseetuma yaada irratti kennachuufan dheengada tokko akkuma kana an Itoophiyaadha malee jennaan gaafii tokkittiin gaafadheen nama fiishkaadhaan warra akkana an Itoophiyaadha malee oromummaa kee kana godhe jedhamu gaafii tokkittiin gaafadhe tiiktookii warri na dhaggeeffataniitu ta'e dhaggeeffataniitu liivii tiiktookii irratti maali beeytu ati Itoophiyaadha oromummaa hin feetu oromummaadha moo Itoophiyaa dursitaa jechuun gaafii gaafadhe lakki an Itoophiyaan dursa malee amma biyya Suudii keessatti baraan Itoophiyaan himadhe Habiibiin jedheen fakkeenyaaf hin ta'iniyyuu amma ati an Itoophiyaadha malee oromummaan gadalee seentuu jetta yoo amma carraan oromoon biyya of dandeesse akka Eertiraa kanatti ta'uu dhufe ati oromoodha ofiin jetta amma oromummaa dhiiftee Itoophiyaa jetta oromoon biyya of dandeesse taatee citte eessatti haftaa ati Itoophiyaan ni jedhamu kun eenyu ni jedhee gaafii gaafannaan Oromiyaa oromummaan barbaadu Itoophiyaadha jettee bara hin jedheen ka Oromiyaa keessan jiraadha innaa ati dura of ta'i mana kee qulqulleeffadhu otu oromoon ta'in Itoophiyaa gadal gibaa faara ummata of hin beekne gabbee ara Itoophiyaa dura of ta'i oromoo taateetiyyuu guraagee yoo taate guraagee taateetiyyuu amaara yoo taate amaara taate walitti dhuftee dammaramtee Itoophiyaa jedhamta malee otuu hin dhalatiniin dura otuu oromummaa kan kee hin calanqisiifatiniin dura dhayxee isa kamiin Itoophiyaan ati taatu yoo oromoon amma biyya of dandeesse taate Itoophiyaa isa kam keessatti hafta dhayxee Gondaritti galtamoo Itoophiyaan jedhamtu kun bar biyya namni walitti dhufe maqaa tokkummaadhaan itti moggaase malee bar yookiin waan waaqarraa gassii buutee ati keessa jiraattu qobaatti dacheen uumamtee boo Itoophiyaa jedhamtu qobaatti hin jirtu yaa hoola Itoophiyaan hunda dursa Itoophiyaadha nuti oromummaa yoona oromiyaa keessaa yoo intiniidha meddeera kun qabu bar hoolaadhaa minna akkanaa hoon gaafii tokkitti kana nama deebisuu hin dandeenye yoo oromoon oromiyaan biyya of dandeesse taate ati eessa keessatti haftaa ani oromoodha har'a oromummaa mormite ani Itoophiyaadha jettaa akkuma Eertiraan Itoophiyaatti cittee biyya of dandeesse taate yoo zeeginnatii fudhattee jiraachuu ta'e amaaraatti galtee zeeginnatii oromummaa ofirraa dhiiftee amaara taatee jiraattu amaara keessa jiraattee ani lammummaan koo yookiin baay'ee naguma ijoollee kana waa barsiisuu irraa ajjeesuu caala faaraa kamaa salxan magdali qallaal jedhanii Dr. Abduseen bara ijoollummaa isaanii gowwaa waa barsiisuu irra qoleedhaanii ajjeesuudha isa kanaa kana Itoophiyaadha oromummaa maal ta'anii barati dura ibidda ofirraa buuftee kaatee ilmoo irraa buufte jechuudha mammaaksi kun isinii fi bara hoolota Itoophiyaa jedhu utuu hin ta'in otuu ibidda ofirraa buusin oromoo keessatti hannuuramte hannuurri kee keessatti awwaalame otuu of hin ta'in eenyuun guraagee ta'uudha Itoophiyaa ta'uun amaara ta'uudha Itoophiyaa ta'uun bara oromoo ta'uun Itoophiyaadhuma waan biraatii miti bar Itoophiyaa ta'uu jechuun oromummaa dhiiftee dhayxee amaara ta'uu miti bar an Itoophiyaadha malee oromummaan gadalee galuu jedha laa waa tokko hin beeku bar hin beekanu bar jarri kun fiishkaadha gaafan jedhu miskiinota jarra kana miskiina yan sheemini biroodha
Ustaazan baay'ee jaalladhu. Miskiina qoosaa ajaa'ibaatiin nama bashannansiisa daawaa namatti godhu. Miskiina wallaahi. Miskiina wallaahi. Miskiina wallaahi. Share godhaattu moo callettaniituma akkuma nama nadaajiin dubbatuutti na dubbacheeftu amma sen share mee share meeqa gootan ijoolleen warri biltsiginnaan boohaa jirti abdussee maaltu nutti gadhiise likki keenya nutti maa jira bar jettee boo'atti ammas immoo asii baheen TikTok irra dhaqee immoo likki jara galcha baraan asii bahee TikTokiidhaanis bakka hundaan inni muddaa jira YouTube irraayis bakka hundaan na dadhaban YouTube irraa na arrabsu TikTok irraan inni itti dhaqee immoo ala jarri waa sobuu jedhan likki jara galcha Facebook irraan dhuf abdussee dhuma nurraa dadhabne Facebook isaa gumnee dadhabne TikTok isaa irratti gumne na dadhabaniiru baay'ee isinitti hin jabaadhaan achilunyim ummata Oromoo na jaallata dhugaa isaan dubbadha waan ta'eef ati dhugaa Oromoo dubbata taanaan Oromoo biratti kabaja guddaa qabda hin jaallatamta TikTokii koodheen gadda guddaa kuma meeqa qabu gubanii guyyaa tokkotti naa deebise Oromoon akkas yoo isin maal gootan nan dandeessanu gaafan isiniin jedhu dhugaan jirtu kana ana nan dandeessanu Oromoo bira ati dhugaa Oromoo dubbadhu Oromoon siif lafa ta'ee irra deemta akkuma Hacaaluu Hundeessaa jedhee hizbi ko firaash no irra ciisuu dadhabe mootummaan bara dhufu firaashii kana irra ciisuu dadhabe hizbi ko firaash no irra jiraachuu dadhabde biltsiginnaan illee Oromoo kana galatoomaa sin jaallata Dr. Abduseen ኢትዮጵያ ገደል ትግባ ኢትዮጵያ አመድ ትሆናለች ትፈርሳለች ኦሮሚያ ራሷን የቻለች ሀገር ትሆናለች አሜን ኦሮሚያ በልጆቿ በመሮና በልጆቿ ታፍራና ተከብራ ትኖራለች ኦሮሚያ ለዘላለም ታፍራና ተከብራ ትኑር አሜን ነጋን ስኒፈ ባየቱ ወሪ አመንቲ ሙስሊማ እስንጃለና ረሱለ ከሰን ረት ሰለዋተ ሄዱሜሳ ነጋን ስኒፈ ባየቱ ዶክተር ከሰንስ ጀጀቤፈዳ ዩቲዩብ ኪየስ ዴማ ሰብስክራይብ ጎዳ Dr. Abdussee Tube kan jedhu follow subscribe kuma kudhanii ol kan qabu profailii kootiin jira deema isas godha biltsiginnaa garaa gumna itti muddina salaamaachuu ibsa himma chaachuu sin jaalatu Dr. Abdussee